Daa'imman Iraan keessatti ajjeefamaa jiraniif taphattoonni garee biyyaalessaa biyyattii addunyaatti ifatti sagalee ta'aa jiru. Wancaa addunyaa irratti hirmaachaa kan jiru gareen biyyaalessaa Iraan gocha Ameerikaan ilmaan Iraan irratti raawwachaa jirti jedhamteef dachee ishee irratti balaaleffachaa jirti. Kubbaan miilaa bakka itti gammadan qofa osoo hin taane lafa mirgi dhala namaa akka kabajamuuf waltajjiitti agarsiifamu akka ta'e taphattoonni Iraan agarsiisaa jiru. Kanaan dura taphataan garee biyyaalessaa Iraan kubbaa miilaa dhiisee haga Iraan bilisummaa ishee labsattutti waraana biyyattiitti makamuu akka barbaadu dubbachaa kan ture yoo ta'u, lammiileen biyyattii hagam Iraan akka jaalatan kan itti argine ture. Amma ammoo daa'imman barumsaaf mana barumsaa deeman maatii isaaniitti deebi'aa hin jirani. Kun ammoo gocha duguuggaa sanyii waliin garaagarummaa hin qabu. Gocha kana ni balaaleffanna jechuun boorsaa daa'immanii dirree irratti fudhatanii yeroo bahan mul'ataniiru. Lammiileen Iraan akkasumas taphattoonni biyyattii lafa Ameerikaa akka hin ejjanne Ameerikaan dhorkaa keessus taphoonni tokko tokko gareen biyyaalessaa biyyattii taphatan Ameerikaatti waan ta'eef biyyattiin callisuuf filatteetti.